adurreen hajjitee namni hundi dhufee baga nagayaan galtan hajji mabruur jedhaniin jaan hantuunnillee gaa aboo namni kun irra hajjii gale haalli isaa jirjiiramuun oolu gama rabbii toobaa deebi'uun isaanii kajeelama adurreen tun haadurillee xilaatummaan nu jidduu jiraattu namni mana rabbiitii gale kurree haalli isaa jirjiiramuu mala haalli isaa toluun mala nutilleen dhaynee ummata keessaa nafnu hajji mabruur haa jennuuni baga nagayaan galte hajjii qeebalamtuu haa jennuu jee wal mari'an aboo hundaan iyyaanu waan rabbiin beeynu mee miila erginee miilli kun dhaqee waa nuu laalee haala bareedaa yoo arge nuti hundi dhufnee hajji mabruur jenna yoo haalli immoo haala fokkataa ta'e nutillee nufirraa hafnaa jaan miila ergan namoo waan muraasa ergan jarri hoggaa dhufanii taa'an gaa namni dur xilaataa kun wal beeka ija keessa wal qeeqan waa laalaniituma waa dubbiin isaan hin gammachiifneef irraa deebi'an aboo maaliin galtanii jeeni gaa tuutti maaliin deebitan jennaan aboo ijji tama duri ijji adurree tanuma duri ijji diddiimtuu fi hamtuun sun tanuma duri eegenis tanuma duri eegen hoggaa waa qabuu deemtu adurreen akkana eegee gootu waytti utaalu hogga deemtu eegelleen tanuma duri waan beeynee jee jarritu